Daballi gatii yeroo yerootti taasifamuun walqabatee lammiileen qaala'insa jireenyaaf saaxilamaa jiru. Waraanni kutaa bahaa biyyattiitti taasifamaa tures rakkinicha kan hammeesse ta'uun ni himama. Mootummaan qaala'insa jireenyaa salphisuu fi diinagdee biyyattii tasgabbeessuuf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatus bal'ina rakkinichaa irraa kan ka'e jijjiirama barbaadamu fiduun akka hin danda'amne ogeessonni diinagdee ni dubbatu. Sababa kanaanis qaala'insi jireenyaa gaaffii lammiilee isa jalqabaa ta'e itti fufeera. Pirezidaantiin Foorumii Abbootii Qabeenyaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Obbo Ashannaa fi Musee tajaajila oduu Itoophiyaaf akka himanitti rakkoo namtolchee fi haala addunyaa wajjin wal qabatee daballiin gatii taasifamuu diinagdeef qormaata ta'aa jira jedhaniiru. Haala uumamaa wajjin wal qabatees jijjiiramni mudatu diinagdeef dhiibbaa uumaa jira kan jedhan Obbo Ashannaafiin rakkoo qaala'insa jireenyaa salphisuuf abbootiin qabeenyaa mootummaa waliin tumsanii hojjechuutu irraa eegamaa jedhaniiru. ኢኮኖሚው ሶስት መልክ ይዟል። አንደኛው ሰው ሰራሽ አለ። Rakkoon diinagdee biyya keenyaa bifa sadii qabateera. Namtolchee uumamaan kan mudatu fi kufaatiin diinagdee sadarkaa addunyaatti mul'achaa jiru ni jira. Rakkoolee kanneen furuuf tasgabboofnee waliin mari'annee kallattii kaa'uu qabna. Abbootiin qabeenyaa mootummaanii fi uummanni waliin yoo mari'ate rakkoon kun ni furama jedhee namana. Sababni isaa uummatni rakkoo hammaataa keessa jira. Akka ardiittis dhaabbileen hedduun jiru. Kun ammoo akka biyyaatti yeroo ilaallu rakkoo guddaadha. Kanaaf nuti lammiileen biyyaa waliin mari'annee furmaata fiduu qabna. Daldaltoonni uummataa fi biyya isaanii fayyadaa bu'aa qabeessa ta'uu danda'an jiraachuu kan kaasan ogeessi diinagdee Obbo Ashannaafiin faallaa kanaatiin daldaltoonni biyyaaf qormaata ta'anis jiru jedhaniiru. Kanaafis daldaltoota akkasii gara seeraatti deebisuun akka barbaachisu himanii gama kanaan Foorumiin Abbootii Qabeenyaa Magaalaa Finfinnee daldaltoota seera kabajanii hojjetan deeggaruun kanneen hanna irratti bobba'an ammoo akka balaaleffatu ዱበተኒሩ አሁን በደንብ ልንሰራበት የሚገባበት ሰዓት ነው። ምንም የባለ ሀብቶች ተወካይ ቢሆንም yeroon ammaa kun yeroo sirriitti itti hojjechuu qabnudha. Ani bakka bu'aa abbaa qabeenyaa ta'us daldalaa karaa seeraan alaa hojjetee argachuu barbaadu hin deeggaru. Akka Foorumii Abbootii Qabeenyaattis kallattiilee garaagaraa keenyee abbootii qabeenyaa sirnaan hojjetan ni deeggarra. Kan waliin hojjennus daldaltoota akkasii waliin qofa ta'a. Mootummaanis daldaltoota hojii daldalaa irratti bobba'an haala kamiin hojjechaa jiru kan jedhu irratti to'annoo fi hordofii barbaachisaa taasisuu akka qabu ogeessi diinagdee Obbo Ashannaa fi Museen hubachiisaniiru. መንግስት ምናልባትም አገሬንና ህዝቤን ያግዛሉ ብሎ ሰሌክት አድርጎ የከሌ በዚህ ተሰማራ የከሌ ደግሞ በዚህ ተሰማራ ብሎ ያሰማራቸው mootummaan biyyaa fi uummata tajaajiluu ni danda'u jedhee abbootii qabeenyaa feeyyama investimentii laatee liqaa kaapitaala olaanaa akka argatan taasisee abbootiin qabeenyaa gara hojiitti seenan jiru. Mootummaan abbootii qabeenyaa kanneen heeyyama isaaniif laateen hojjechaa jiraachuu isaanii sirnaan hordofuu qaba. Mootummaan abbootii qabeenyaa dursa laatee fi gara hojiitti galche waliigaltee isaanii kabajanii hojjechaa jiru jedhee gaafachuu qaba. Dursi kan laatameef maaliif akka ta'e ni beekama. Kanaaf waliigaltee isaaniin ala hojjechaa yoo jiraatan gaafatamuu qabu.